Akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota tiyyaatti wakkam nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Viidiyoo har'aa irratti mootu bobaa keenya kan jala keenya gurraacha akkamitti akka mana keenya keessatti qulqulleessinuu fi akkamitti gara inni dura jirutti akkaataatti deebisnuu isiniif fidee dhufeera. Sanaan duratti warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootanii afaana turtan warri na jajjabeessan hedduu galatooma. Bobaan keenya sababoota nu gurraacha'uun haa ilaallu dura jechuudha gara viidiyoo deemuttiin dura. Bobaan keenya sababa garagaraatiin gurraacha'uu danda'a. Isaan keessaa muraasni yeroo irra deddeebinee haadachuudhaan jechuudha. Rifeensi keenya dafee waan biqiluuf yennaa haadannu wanti ittiin haadannu sun bobaa keenya gurraachisuu danda'a jechuudha. Yeroo irra deddeebinee ittiin haadannu yoo ta'edha. Kan biraa ammootu doodiraantiidhaan garagaraadha. Doodiraantiin tokko keemikaalota ciccimaa of keessaa qaba. Keemikaalonni sunniin immoo gogaa keenyarra yommuu qubatan gogaa keenya akkuma salphaatti gurraachisuu ni danda'u jechuudha. Biraa immoo doodiraantii dura dibanneeti jechuudha. Osoo isuma hin dhiqatin deebisnee kan dibannullee yoo ta'e xuriin achirratti waan hafuuf gogaan keenya gurraacha'aa deemaa jechuudha. Kanaan gochuu duratti qulqulleessuu qabna yeroo dura osoo doodiraantii hin dibatin jechuudha. Kan biraa immoo qaama keenya yeroo maraa qulqulleeffachuudha. Kana osoo jedhu qulqulleessitan jechuu kiyyaa miti. Qaamni keenya guyyaa guyyaan yeroo nuuf qulqullaa'e keessattuu bobaa keenya yeroo sirriitti dhiqannee kan akkana dibata akkanaa kanneen osoo shaawarii seeniin dura osoo fayyadamne gogaan keenya nu jalaa hin gurraacha'u jechuudha. Akkasumas warri uffata tishartii godhatan fa'aa jiraatan akka wajjin hin rakkanneef isin gargaara jechuudha. Bobaan keenya jallisaa gurraachate nama jibbisiisaa akka beektanitti kuni rakkoo hunda keenyaati. Kanaafuu kana itti fayyadamaati ilaalaa isin jedha. Honnoo kana baay'ee jaallattu dibata kana jechuudha. Ani diqqoo tureerra erga jalqabe kanarratti garuu kana qofa hin fayyadamu. Loomis ni fayyadama. Loomis yeroo tokko sukkaara wajjin ni fayyadama. Innis bareedaadha itti fayyadama. Akkasumas timaatimiin illee bareedaadha. Kanneen gochuudhaan foolii isaatiifis ta'e akka gurraachanneef nu gargaara jechuudha. Dibata kanarraan darbee jechuudha. Isas gochuu ni dandeessu dibata kana yoo arganne jechuudha. Kan amma isiniif qopheessu. Amma gara isaatti qopheessa viidiyoo isinitti dheeressee dhiifama hanga viidiyoodhumaan afaana tura. Dibata kana qopheessuudhaaf jechuudha wantoonni nu barbaachisan wantootuma mana keenya keessatti nu hunduu argannudha. Kun ruuza jechuudha. Daakuu isaa barbaanna. Daakuu ruuza soo argattan isa fayyadamuu ni dandeessu. Yoo isaan arganne immoo manatti akkanatti daaktuudhaan daakuu ni dandeessu jechuudha. Kun immoo loomiidha. Loomiin baay'ee tokko barbaachisa. Loomiin osoo keessa hafuu baatee bareedaadha jechuudha. Kanneen sadiinuu walitti gochuudhaan qopheessina. Kun immoo damma. Dammis antibakteeriyaadha. Innis qulqullinaaf baay'ee tokko fayyada jechuudha. Asitti ruuza kiyyaan daaka. Ruuza kiyya sirrattan daaka jechuudha hanga inni sirriitti bullaa'utti. Ruuzni qaama addeessuuf filatamaadha. Fuulaafis baay'ee tokko bareedaadha. Fuulaafis jechuudha ruuzni kun. Viidiyoo asiin duratti hojjedheera deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Ruuzni fuulaaf baay'ee tokko bareedaadha. Fuula addeessuuf bareechisuuf ni gargaara. Sirriitti hanga daaktuun keessan sirriitti isinii daakuu qabdanii jechuudha. Daakuu ruuzaa qabaattan immoo isas fayyadamuu ni dandeessu. Ani isa waan hin qabneef manumattan qopheessee jechuudha. Ruuza kana hundi keessanuu mana keessanitti ni argattu. Asirratti timaatimii soo qabaattan timaatimii itti fayyadamuu ni dandeessu cuunfaa isaa jechuudha. Timaatimiinis bareedaadha. Akkasumas kanneen dabalataan immoo akka afuraffaatti
irdii fayyadamuu ni dandeessu. Irdiinis bareedaadha, garuu irdii ammatti hin barbaadu. Diqqoo harka nama booressaa waan ta'eef irdii baay'ee itti fayyadamu. Ruuzni kiyya amma akkanatti bullaa'eera jechuudha. Amma hanga barbaadutti nagayeera. Amma meeshaa itti qopheessadhu asitti fideera jechuudha. Diqqoo mana barbaachisa jechuudha. Aguma boobaa keessanii sin barbaachisa. Boobaa qofaas osoo hin taane wanti kun kan nu fayyaduuf as ciqilee keenya kan nu gurraachatuuf, jilba keenya akkasumas kottee kanniin irra kan nu gurraachatu kanniin isas nuuf balleessuuf nu gargaara jechuudha. Anamma boobaa kiyyaaf qofa waan barbaaduuf diqqeesseetiin hin fayyadame, kaan immoo kaayeetiin jechuudha. Suuta achi fuudhaa fayyadama. Cuunfaa loomis maankiyaa tokkotti godhadha. Hanguma inni isinii laafutti godhachuu dandeessanii hanganan jedhamu jechuudha. Hanguma inni isinii laafee jedhutti itti godhattu jechuudha. Dammas itti godhadha. Damma orgaanikii fayyadamee ani isin kaanis argattan homaa rakkoon jiru. Garuu orgaanikii argattanii bareedaadha. Loomiin akkuma beektanitti hafuuraafis ta'ee bareedaadha, bakka boobaan keenya jalli hin dhoofneef jechuudha. Odoo isa qofas osoo guyyaa guyyaan fayyadamtanii loomiin bareedaadha jechuudha boobaa keenyaaf. Hanga doodiraantii uumamu dibattan osoo isa dibattanii bareedaadha. Sa'aatii baay'een turu malee akka doodiraantii sanii loomii yoo dibatan kaanirra isuma wayya garuu. Asitti akkanatti waliin dha'ee sirriitti waliin dhooftanii sirriitti akka inni wal makutti jechuudha. Ruuzni sirriitti daakamee hin bullaa'u akkuma beektanii waan manatti daakeef hanganuma daakaa. Maashiniin kiyya baay'een bututee harceen taane jechuudha. Homaan jedhu garuu daakameera. Kana torbaaniin al sadii fayyadamuu ni dandeessu. Bu'aa bareedaa irraa argattanii itti fayyadamaati ilaalaadha. Yeroo nafa keessan qulqulleessuu eddan dibattaniitiin diqqoo daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii sanaan booda dhiqattu jechuudha. Homaa wanni nama rakkisu hin jiru. Amma erga boobaa keessanii qulqulleessitaniin booda sanaan booda akka nama dibadhuttiin dibattu jechuudha. Anamma harka kiyyaara dibadhee isin mul'isaara. Sanaan booda suuta jettaniitiin maasaajii gootu jechuudha. Hanga daqiiqaa 5 takka jechuudha, suuta jechuudha. Haalli biraa mootu loomii kanarratti dibdaniitiin sanaan booda bakkee isin gurraachattisaniin ittiin maasaajii gootu jechuudha. Akkanatti irra geengoo gootaniitiin maasaajii gootu jechuudha. Loomii kanaanis yoo harkaan dibatu baattan jechuudha. Akkanattiin dibadhee daqiiqaa 15 booda dhiqattanii akkasiniin jedhetti harka keessanis dibachuu ni dandeessu. Kan akkanatti nuuf gurraachate kanneen isas dibachuu ni dandeessu jechuudha. Akkan amma godhe kanneen yoo sirriitti isin gurraachate ta'e isas akkasitti dibachuu ni dandeessu. Homaa wanna nama dhibuun qabu jechuudha. Wannu mana keenya keessatti argannuudha. Wanta keemikaala bilisa ta'eedha. Wanti inni miidhaa geessu takka illee hin jiru. Dibadhaatii itti fayyadamaati ilaalaadha. Ni jaallattu. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan obboleeyyan keessaniif share godha.
laayikis gochuutina hanga viidiyoolee biraatti walitti deebinutti har'aaf nagaatti.